spokesman for the Qassam brigades has vowed to continue the fight. رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان في لقاء مع الجزائر حول السيطرة أو تدمير ما يسميه مستودعات أسلحة وما cycle of retaliation. Prime Minister Narendra Modi is set to visit Russia's capital, Moscow, for the first time since 2015. His previous... The Iranian government is holding a runoff presidential election today. Biyyi Ibrahim Raisi loltoota 400 daangaa Israa'eliitiin marsiteetiin addunyaan dhaga'uuf amanus dadhabdee jirti. Gama biraatiin qondaaltonni Ameerikaa Lloyd Austin dabalateetiin 11 bakka arganitti qabamanii micciiramanii akka hidhaman jechuun ajaja itti baasuu Iraanii arra qabannee dhiyaannetii jirra. Abu Ubaydaan qondaalliif dubbii himaan waraana Birgeedii Al-Qassaas haleellaa gurguddaa Israa'el gaddatti himattee wal qabsiiseetiin ifa taasisanii jiru. Loltoonni Israa'el meeqatu dhume qondaaltonni kan jedhus qabanneeti jirra. Hizboollaan seenaa keessatti Israa'eliin akka irra calaaseen beeyne jechuun baatiiwwan 9 Hamaasiin alatti tarkaanfiin akkana akka Israa'el irratti hin roobin miidiyaaleen galaalchutti jiru. Gama biraatiin Benjamin Netanahuun hudhaa gurguddoo hokkora biyya keessaa akkasumas lolli Hizboollaa fi humnoota galoo galaanaa dabalatee gara humnoota 8 olii daangaa isaa marsee wal qabsiise Hamas wajjin na araarsa jechuun David Barliyaadha fudhateetiin gara Qatar imaluuf jedhamee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii balballoomii caayaati. Subscribe gochuun maatii keenya dabalama. Kanneen maatii keenya taatan like share gochuun walii qooduun dagatina. Nageenya alamana addunyaa keenya hundaaf haa waaru jenna. Gara balballoomitti isin ceesisa. Ijibbaataa ji'oota taasise erga abdii muree booda hokkoraa fi mormii Israa'elotaa akkasumas irree mujaahidoota hudhaa falmii Hizboollaadhaan isa dura jiru akka hin danda'amneef kan hubate bulchiinsi Benjamin Netanahu marii araara ji'ootaaf kadhatame didee fudhachuun dhagahame jira. Haleellaa Hamaas kaaba gidduu galeessa Gaazaatti taasiseen har'a qondaaltota waraanaa koomaandii 3 fi loltoonni dabalataa 10 ajjeefamuudha. Miidiyaaleen idil addunyaa ifa eega taasisanii booda jila jaarsummaa mariitii fi qondaala tikaa itti gaafatamaa David Barleyaa gara Qataritti erguuf akka jiru Times of Israelin gabaasee jira. Maddeen Al Jazeera fi Reuters obeeffatan akka ibsanitti Mr. Barleyaan mariidhaan duratti ministeera muummee Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Atani wajjin wal argu jedhameet akka eegamus miidiyaaleen gabaasutti jiran. Hamas ugguramtoota 100 ol ta'an afdubbii manguddummaa Ameerikaa, Masrii fi Qatariin ji'oota dura gadi dhiisuun ni yaadatama. Waliigaltee ammaa kanatti yoo diqqaate duuchaan lammiilee wabii taasifachuudhaan Hamas yaadota garaagaraa kan mootummaan Ameerikaa dhiyeesse fooyyessuudhaan dhimmoota ijoo fi yaadrimee lammiilee isaa akka giddu galeessa godhateessi Associated Press gabaasee jira. Waliigaltee boqonnaa 3 maanguddichi sanyii Israa'elotaa pirezidaantiin Ameerikaa dhiyeessan boqonnaa 3 kan raawwatamuu ta'uu fi boqonnaa duraa torbeewwan 6 dhukaasa dhaabuu deeggarsa namoomaa dhaqqabsiisuu fi miidhamtoota madoo wal'aanuuf kan kana fakkaatan hidhamtoota walgeddaruu keessatti kan jiruu fi reefka boqonnaa 2tti walii deebisuu fi Gaazaa deebisanii ijaaruun kanneen ijoorraa tuqneedha. Haa ta'u malee xiinxaltoonni miidiyaalee idil addunyaadha akka galaalchaa jiranitti Netanahuun filannoo 2 hudhaa keessa ba'uudhaaf marii kana dirqamee fudhata jedhaniitiin xiinxalaati jiru. Mariin Benjamin Netanahuun fudhate kun dirqama hudhaa lameen kana keessaa ba'uu akka jiruu fi lolli Hizboollaa wajjin humna qindaawaa durdubbeen Iraan Hawtii humnoota Iraaq Sooriyaa akkasumas kanneen kumaataman ta'an lammiilee biyyoota adda addaa akka keessa jiran jechuun kan gabaasanii fi mujaahidoota Paakistaan, Afgaanistaanii fi Taalibaniin qindoominaniin qophaa'uuf Raashiyaa fi Iraan hamma dirree kallattiidhaatti Hizboollaadhaaf humna tumsa Hizboollaa meeshaa waraanaatiin haga kokkee hidhachiisuun wal qabate Netanahuun loltoonni 70,000 ta'an
xiinsammuudhaaf hamilee lolaa keessatti akka hin argamne loltoota Gaazaa gara daangaa Libaanoositti duuchaan deebisuuf kan jedhu xiinxaluu irratti argamu. Yaadni lammaffaan mormii torbee sadiif bulchiinsa Neetaanyaahuu balaaleffatuun lammiileen Israa'el daranuu cimee itti fufuun gatiin sirni aangoo Neetaanyaahuu guutumaan guututti sadarkaa jechuu danda'uun kufuu isaati jedhu xiinxaltoonni miidiyaalee idil addunyaa. Kanaaf Neetanyaahuun saffisaan aangoo irraa bu'ee filannoon akka gaggeeffamu fedhii Israa'eloota ta'uu wal qabsiisee dhiibbaalee diinagdee hawaasa guutuu addunyaa harka micciiran kan jedhan keessatti akka argamanii fi Neetanyaahuun lola dhaabuus hin barbaadu. Kanaafis yoo kan dhaabu taate ammoo gaafatamummaa jalaa hin ba'u jechuun Al Jazeera Interfact gabaasanii jiran. Do not. And soon Hamas would become the central actor in resistance to Israel. 106 هذا المدفع 106 حقيقة وزن القذيفة فيه تصل إلى 17 كيلو تقريبا و3 بالعشرة. يتم تفكيك هذه القذيفة وأخذ Waraanni Gaazaa siviilota 38,011 ol kan galaafate ta'uu miidiyaaleen yeroo balballoomsaa jiranitti tarkaanfiin mujaahidoota daranuu cimee itti fufuudha maddeen miidiyaalee gabaasaa jiranii. Gama biraatiin lola har'aatti yoo deebine Birgeediin Israa'el 534ffaan qondaaltota waraana lafoo hoggana 3 aleellaa Hamaasiin kan dhaban ta'uudhaa fi Cifraan 75ffaa Qaariyoot Shimoonaatti hogganaa kan turanii fi giddugaleessa Gaazaa kutaa Shejuwaatti Birgeediin Dibaatittii fi qondaaltota sochii lolaa Baataalaayoon hoggantoota Plaatoon jedhamuun beekaman kan ajjeefaman kamisa ta'uudha qondaaltonni Israa'el ifa godhanii jiran. Qondaalli kutaa waraana Shejiyaatti ajjeefame loltoonni 44 wajjin madaa'us Times of Israa'eliin roobii darbe misaa'ilii farra xiyyaara Hamaasiin qiyaafate akkasumas buqqaatota kibbaa Israa'el kanneen mana jireenyaa irratti qabeenya gurguddaa barbadeessuu himuun holqoota Hamaas daannoo 50 ol ta'an barbadeesse jechuudhaan kan gabaases miidiyaa isaaniitiin. Kutaan waraanaa 107ffaan akkasumas humna 99ffaan loltoota 4 naannawa Kibuut jedhamu irratti rooketti Hamaasiin darbatameen ajjeefamu akkasumas naannooma kanatti lola cimaa kamisa darbeetti taasifameen loltoonni 2 ajjeefamuu fi 9 madaa'uu Israa'el amantee jirti. Loltoota Hamaas qabe 8 garuu isaan hin amanne. Abu Beydaan akkana jedhu. مزعومة حول السيطرة أو تدمير ما يسميه مستودعات أسلحة وما يطلق عليه من Oduun naasiftuun Iraan keessaa har'a dhagamte taareen mudhii Neetaanyaahuu Tel Aviv fi Peentaagoon Baayidaniin qarxam goote miidiyaaleen addunyaa gabaasutti jiru. Akka fiigicha maaraatoonitti wal harkaa fuudhuun Al Jazeera, Al Arabiyaa, First Post, Interfact, Wiyoo, Hindustant hanga Times of India Annahar Al Jadid maaraatoonitti wal harkaa fuudhuun balbala addunyaa hundatti lafaan dhahaniiti jiran. Loltoonni kumaandoo 400 ta'an Israa'el marsuu fi qondaaltonni Ameerikaa 11 bakka jiranitti harkaa fi harkatti akka qabaman jechuun qoqqobbii keessee jirti. Maddeen miidiyaalee gurguddoo addunyaa wabeeffatan akka himsanitti ajaja waraanaa Ameerikaa dabalatee qondaaltota 11 qoqqobbii irra kaa'uun bakka argamanitti tarkaanfiin akka irratti fudhatamu kan jedhuu fi duguggaa lammiilee Filisxeem Gaazaa keessatti yakkamtoota gurguddoo kanaaf oomisha meeshaa waraanaatiif dhukaa harka kaa'uuf xiyyaarotaan isaan gabbisaniitiin lubbuu 38,000 olii kan galaafataniif itti gaafatamu jechuun kan qoqqobbii keessa yoo ta'u keessattuu Ameerikaan eenyu caalteeti kan jedhuu fi kana achi jedha Reuters qaamni ajajaaf murtoo Iraanii fi akkasumas baha giddu galeessa biyyoota Arabaa wajjin dha'uun wal nu nyaachisu hin dalagu. Ameerikaan baha giddu galeessas taate warra irree maleeyyii ajajje jechuun addunyaadhaaf dhumatte jedhan. Kanattis hin dhaabbanne addunyaa keessatti fi seenaa keessatti jedha Associated Press biyyoota 2 qofatu qoqqobbii aangoo fiitiin Ameerikaarra kaa'e isaanis Chaayinaa fi Raashiyaa jechuun gabaasichi eere. Kana booda addunyaan irree warra dhihaatiin ergaramuun dhuma addunyaa kanaati kan jedhan bulchiinsi Ayatollah Ali Al-Khamenei sirna bulchiinsa addunyaa Raashiyaa fi
chaayinaan tibba kana ifoomsaa jiran mirkaneessuu kan akeeka jedhanii fi xiinxaltoonni dubbiin guddoon Iraan qoqqobbii Ameerikaa irra kaa'uu osoo hin taane murtoon kun Iraaniin kan fudhachiise hordoffii meeshaa nukleerii Ameerikaan akka itti cimtee akka hordoftu kan taasisuu fi tarii Iraan meeshicha kana goonfattee jirti jechuun hedduminaan xiinxaltoonni egeree siyaasaa addunyaa waraana sadaffaa dhiyaate tilmaamuun galaalchuu irratti argamu. Iraan irree cimaa peentagooniif Awurooppaa ittiin adabachiiftu hidhatte kan jedhan murtoo kana wabeeffachuun sagalee guddaa kan dhageessaa jiran dhibbantaa 65 jechuun Al Jazeera fi Ajaans France yoo tilmaaman. Gama biraatiin qondaaltota kanneen keessa Lockheed Martin, General Dynamics fi Skydio kan jedhaman yoo ta'u warshaa oomishaaf kooppareeshinii meeshaalee waraanaa jeettiiwwaniif diroonii hanga lubbuutti Israa'eliin hidhachiise gocha shororkeessummaa qulqulloota Gaazaa irratti jechuun yaadatama. Pentagoon torbeewwan 3 darban keessa Huutii akkasumas opereetarootaa fi teeknishaanota misaayiliif diroonii gara Yamanitti Iraan ergite jechuun gabaasuu Associated Press yaadachiisuudha. Maddeen Indian Times, Hindustan fi Al Jazeeraan gabaasaniiti jiru. India's Prime Minister Narendra Modi is set to visit Russia's capital Moscow for the first time since 2015. Erga bara 2015 as kan jalqabaa kan ta'ee fi muummeen ministeera Indiyaa Narendra Modi gara Moscow imalaniin. Narendra Modi eega Ukrainiif Raashiyaa wal waraansa waggoota 3 lakkoofsise keessa galanii yeroo adda addaatti Vladimir Putin fi Zelensky wajjin mari'achaa turanis garuu wantichi dhimma diraamaa Ameerikaan hojjetamu ta'uu wal qabsiiseeti furmaanni wayii osoo hin ta'in lammiileen Ukrainiif Raashiyaa akka baalatti harca'uudha Associated Press wabeeffachuudhaan gabaasni Al Jazeera ibsan. Akka maddeen miidiyaa idilaa addunyaa jedhanitti muummeen ministeera Indiyaa kun baa giddu galeessa rakkoo hudhaa Iraanii fi Israa'el akkasumas Israa'el fi Gaazaa gidduu jiruuf baa giddu galeessa dubbitti hadhooftuu kanaan wal qabsiise. Gama biraatiin hojii dippiloomaasii nagaa buusu Ukrainiif Raashiyaa gidduutti hojjechuudhaaf Vladimir Putin hiriyaa isaaniitiin wal arguun hedduu kan gammadan ta'uu miidiyaaleen idilaa addunyaa gabaasanii jiran. Ministeerri Haajaa Alaa Raashiyaa Sergey Lavrov imaammata biyyoota lameenii dippiloomaasii diinagdee hariiroo waraanaatii fi nagaa akkasumas hariiroo biyyoota lameenii gara michuu daldalaaf industiriitti ol guddisuuf akka hojjetan ibsuun gama biraatiin dubbii himaan Raashiyaa Dmitry Peskov hariiroon Indiyaa fi akkasumas Raashiyaa waggoota dheeraa turaachuu fi gara Vladimir Putin simannaan kun taasifamuu hedduu kan itti gammadan ta'uu fi muummee ministeera Indiyaa Narendra Modi dachaa Ameerikaa wajjinis hariiroo kan qaban ta'us erga BRICSin keessatti miseensa taate Indiyaan qondaaltummaan hooggana fudhattee asitti garaagarummaan yaada akka jirus beekama. China akkasumas Iraaniif Indiyaan hariiroo gaarii kan qaban yoo ta'u Kooriyaa kaabaa wajjinis kanuma jedhamee jira. Haa ta'uti tibba kana Ingilizii fi Ameerikaa wajjin walitti muufiin Indiyaa kuni tarii Narendra Modi gara Moscow imaluudhaaf sababa ta'an kan jedhanis hin dhabamne. Kabajamtoota hordoftoota Caayaa News Technology sagalee mujaahidoota subscribe gochuu keessaniif ulfaadhaa baga nutti dabalamtanii kanneen turan subscribe gootan in taasisna like fi share gochuu nu jabaadhaa isiniin jechuu barbaannaati. Oduuwwan adoolessa 7 har'aa lola cimaa Gaazaa keessatti injifannoo argatameef akkasumas dhimma araara jaarsummaa Israa'el fi Hamaas gidduutii fi haleellaa Iraan har'aa Israa'el irratti fudhattee wal qabsiiseeti galgala kan walitti deebinu ta'a. Horaa bulaa deebana.